Akkam nagaa qabdu. Hedduun keessanii baadiyyaa irratti biizinasii akkamii yoo hojjenne yookaan hojii akkamii yoo hojjenne nu baasa jettanii na gaafataa turtaniirtu. Baadiyyaa irratti wanna isin hin beekne, hojii isin hin beekne kana hojjettan jedhee isiniif hin ibsu. Garuu hojii beektan san haala kamii fi akkamitti akka hojjettan isinii ibsa. Tokkoffaa loon aannanii horsiisudha. Loon aannanii hammayya ta'an, horii baay'ee leetastii ta'an jechuudha. Bu'aa gaarii qabanii gara tokkoon aannan isaanii baay'ee qaaliidhaa itti fayyadamtu. Inni biraa immoo jabbileen isaan horassunniin illee bu'aa qabeessa wayii nu fiduu danda'a. Kana yeroo jennu faarmii gurguddaa miti. Amma asirra argitan kun faarmii guddaa fi investimentii guddaa, mallaqa guddaa barbaadu waan ta'eef isa kana osoo hin ta'in haaluma humni keenya danda'uun yoo hojjenne gaarii ta'a. Inni biraa lammaffaan re'ee fi hoolota horsiisuu gabbisuu. Re'ee fi hoolonni baay'ee bu'a qabeessa gaariidha. Biizinasii bareedalleedha. Lafa xiqqoo irratti hojii guddaa hojjechuu dandeenya. Magaalaas baadiyyaas ta'e jechuudha. Gabaan isaallee rakkoon qabu waan ta'eef kanaaf re'ee fi hoolota irratti invest osoo goone hojii gaarii hojjechuu hin dandeenya. Dafee dhaltii ji'a ji'atti dhaltii. Fakkeenyuma tokko isinii kaase hoolonni tunniin yoo argitanii da'uma kiyya magaalaa keessatti kan biteedha. Waggaa lama keessatti ilmoo 6 dhalte. Si'a 3 dhalte lakkuu ilmoo 6 dhalte jechuudha. Hagam akka wal horuu dandeessu ilaaluu dandeettu yoo baay'ee taate jechuudha. Kanaaf re'ee fi hoolota bifa xiqqoo ammayyoomeen yoo horsiifne bu'aa gaarii argachuu dandeenya. Inni sadaffaanii sanyiilee kuduraa garaagaraa oomishanii qaama birootiif gurguruu gabaaf dhiyeessuu. Kun biyya keenya keessatti hin baratamne jechuudha. Inni kun bu'a qabeessa gaarii nu gochuu danda'a. Maaliif sanyii baay'ee filatamaa ta'ee fi dhibee dandamachuu danda'u bakka biroorraa bakka jiru fuuneetiniin isa san sanyii oomishnee iddoo irratti abaqaalamuu irratti yoo dhaabne gaarii ta'a jechuudha. Inni afraffaan lukkoota horsiisudha. Akkuma argitan biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana killeen takkattiin qarshii 25 taateetti. Lukkuun qarshii 2,000 fi isaa ol ta'ee jira. Garuu haala salphaadhaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Kana yeroo jennu ammallee faarmii guddaa lukkuu banuu miti. Amma asirra argitan kun faarmii guddaadha. Mallaqa guddaa barbaada. Isa osoo hin ta'in haaluma humna keenyatiin iddoo keenya keessatti hojii hojjechuu dandeenya osoo hojjenne. Inni shanaffaan lafa xiqqaa irratti jal'isii ammayyaatiin hojjechuudha. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti lafa guddaa yoo hin ta'in waan bu'aa qabu nutti fakkaatu. Garuu laffiin xixiqqoo qabnu irratti yookaan kontiraataa fudhannee yookaan maatii keenyarraa fudhannee lafa miiddee takka miiddee lamarratti hojii guddaa hojjechuu dandeenya. Waggaatti si'a 3 oomishuu dandeenya. Si'a 3 miti 2 qofa yoo oomishne isaan kuduraa garaagaraa yoo dhaabne bishaan salphaa ta'een hojjechuu dandeenya. Kanaaf yeroo hunda qamadii yookaan garbuu yookaan isaa waan akkanaa kana qofa duuka deemuu osoo hin ta'in waan birrii nuuf fiduu danda'u yoo hojjenne bu'aa qabeessa. Inni torbaffaanii loon gabbisanii gabaaf dhiyeessuu. Kunis biizinasii baay'ee bu'a qabeessa ta'e. Magaalaa irrattis hojjechuu dandeenya, baadiyyaa irrattis hojjechuu dandeenya jechuudha. Maaliif loon naannoo gammoojjii irratti ji'a 2 haga 3tti lafa ho'aa irratti gabbachuu danda'anii tarii baddaa irratti immoo yeroo fudhachuu danda'u. Kanaaf biizinasii baay'ee bareedaadha. Kana yeroo jedhu ammallee faarmii loon gabbisuu guddaatii miti jechuudha. Kan humni keenya danda'u hojjenne bu'a qabeessa ta'u.